Tokkummaan jiraannaan addunyaa kana irra wanti hin danda'amne tasuma iyyuu hin jirus, hin jiraatus, hin uumamnes. Egaa marree namoonni lafa barbaadan gaan, namoonni galma barbaadan gaan kophaa isaanii imalanii osoo hin taane tokkummaan imalanii galma barbaadan kan ga'anidha. Namoonni gurguddaan addunyaa kanaa hundi isaaniitu tokkummaadhaan galma kan ga'anidha malee kophaa isaanii kan imalanii miti jechuudha. Egaa marree waa'ee tokkummaa yoo dubbannu guyyaa har'aan tanaa viidiyoo bifa addaatiin qabannee isinii dhiyaannee jirra. Viidiyoo kanaas waliin haa ilaallu. Mee ilbiisni kun maal gochaa jirti? Jennee waliin haa daawwannu. Tokkummaan maali? Karaa salphaadhaan tokkummaadhaan diina keenya akkamitti ofirraa qolan? Wanta amma ilbiisni kun goote bifa suuraatiin baay'ee takka tokkummaan maal akka ta'e karaa salphaan nutti agarsiisa jechuudha. Tokkummaa qabaannaan diina keenya kamuu ofirraa deebisuu dandeenya. Egaa marree akkasuma jechuudha wanti tokkummaa qabu kamuu galma ga'uun baay'ee salphaadha jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf mixii wal gargaartee laga ceeti kan jedhamu. Kanaaf nutis tokkummaa yoo qabaanne, tokkummaadhaan yoo hojjenne, tokkummaadhaan yoo sochoone galma ga'uun baay'ee salphaadha. Kanaaf viidiyoo